inni kan biraamoo maal gootu verify ta'uu qabdu jechuun roobootii fi nama ta'uu keessan kan gargar baasu jechaadha. Verify hin taatan taanaan hin argattanuma. Kanaafuu fuula keessanii maal gootu verify akka jalqabaa yookiin akkas jettu achiin bukkee gamanaatiin akkas jettu achiin jalaan gadi jettanii yookiin bukkeenan akkas jettu jechaadha. Inni xiyyaarra jira. Xiyya sana verify erga taatanii liinkii namaatiin seenuu qabdu jechaadha yookiin ID namaatiin umanaash kan jedhamu jira. Duwwaa tuqaa 5 isinii kenna. Liinkii keessaniinis share gochuudhaan namoota baay'eedhaaf yoo riifar gootan guyyaa guyyaatti baay'ee isinii dabala jechaadha. Hojichi sa'aatii 24 keessatti si'a 6 waan akkasii sa'aatii 4 seentanii claim godhachuu dandeessu jechaadha. Kanaafuu sa'aatii 24 keessatti claim godha. Baay'ee hojii bareedaa piroojeektii bareedaadha akka jalqabdanii isiniin jedha. Chaalenjiin akka koo kana waan dhiyaatee jiruuf hundumti keessanii chaalenjii sanaan afaanuma beektanii seenaati. Chaalenjii kana itti hirmaadhaa. Liinkii isaa share gootanii fi akkaataa isaa yoo barbaaddan immoo isiniin hojjedha viidiyoo. Kanaafuu viidiyoo kana ilaaluu akka daganne. Kanaafuu wantoota gaaffii isinitti ta'anii inni guddaan immoo Googilii fi Amaazoniin maal kan ta'edha gargaarsaan kan gargaaramaa jirudha jechaadha. Kanaafuu paartinarii guddaa uumaniiru waan ta'eef piroojeektiin kun baay'ee waan isin fayyaduuf akkuma koo kana isinis viidiyoo hojjedha itti hirmaadhaa jabeessa hojjedhan isiniin jedha. Interlink project. Bye bye.